namoonni ilmaan Oromoodhaa kan biyya Somaalee Jabuutii keessa jirtan baha biyya teessanii gala yoo galuu qabaattan ta'e rakkoo dhuftuuf isinumaaf hin murteessi warra Soomaaliyaa keessa Jabuutii keessa jiru dhala Oromoo ta'e haganumaan isinii dhaamsa lammataati kaleessa mataa turre warri eegen nu deebisees kan Oromoo magartee alagaa jala deemtuutu akkana nu godhu sadaffaan ammoo gartee dhaamsi jiru ummata Oromootiif yaa ummata Oromoodha yaa ilmaan afran qalloo kakara lamaan qe'een teessaamamti yaa ilmaan humbanna kakara tokkoon qe'een teessaamamti yaa ilmaan ituu kakara tokkoon qe'een teessaamamti kara ganda sheemammarra shaa deemaa jiranii jechuun namni kara hardiim isiniifin himu haaratti wannin isinii himu hin jiru guutu beeytan lafa teenya keessa nuti lafa namaa hin dheyne ummanni Oromoo Harargeedha ummanni Oromoo guutuun qe'ee namaa deqee takkaadha bishaan tokko hin jiisine kana haa sababa godhadhu malee arsii kara tokkoon irraa fudhatanii jiranii jechuun afran qalloo immoo kara lamaan warraa fudhatan dura mootummaan TPLF sossobeeti Mallas Zeenaadhaa haga godetti mana jaarratanii jee yeroodhaaf Hassan Alii akka jijjiga kennuuf godhe mootummaan kun mootummaa Oromooti ka federaala bulchuu Oromoodha ka Oromiyaa bulchuus Oromoodha warri jara kana tuquun hin ta'u abbichu shime jettan biitii nu harkaa baatee jirti amma gaa kuni ummata laallataa jechuu isaanii miti ummanni Oromoodha isin kaaftan wanni cabneen maali qawwee nurraa hiikaniiti mancaa nurraa hiikanii ilmaan Harargeedha billawa nurraa hiikanii duwwaa nu lakkisan yeroon hidhattan amma qawween itti aanaa muumicha ministeeraa Dammaqaan ummata Amaaraatiin hidhadhaa jee halaal godhe ummata Oromootiif wanni haraam godhe takkalleen hin jirtu halkanii guyyaa yeroon hidhattan ummanni shanan bareentumaa angafni keenya Karrayyuun ilmaan Xummuugaa Bareentoo ilmaan Arsii Sikkoo Mandooyyuun ilmaan Murawwaa ilmaan Ituu Kudhanii ilmaan Humbannaa ka torban Anniyyaa ilmaan Qalloo kan afran Qalloo yeroon hidhattan amma yeroon hidhannu amma kana ala wanni takkalleen hin hafnee jechuudha arra boru odon jenne odos yeroo hin kennineef bollooynuuf jechuudha amma booda wanni lafaa wanni lafee taphan taatu jechuudha arra osoo lafti biraa Affaar irraa fuudhamtee Somaalee irraa fuudhamtee takka Amaara irraa fuudhamtee mootummaan naannoo sanillee ni dubbata ummanni illee hin callisu Abiyyiin deqee hoggum Dirdawa Somaaleedhaa kennu Shimallisi dubbatu fi caffeer muydu caffeen harkuma baaftu san wanni isiin jetten jiru ummata Oromoodhaa immoo harkaan qabdu caffeen san ammatti kana jala muraa beekaa jala harriiqadhaa laal ummanni shanan bareentumaa nurratti halaallattu Oromoo nafti nurratti halaallattu daangaan biraan tuqamne jechuu kiyyaa miti Boorana irraa Gujii irraan tuqamne jechuu kiyyaa miti Wallo irraa laftin saamamne jechuu kiyyaa miti an Oromoon bakka bu'ee dubbadha ummata Oromoo guutuun bakka bu'ee dubbadha
Kanaaf yeroon kaatanamma. Dhaamsitti aanu. Yaa obboleettii tiyya yaa obboleessa kiyya. Ilmaan Oromoo ka bahaa ka dhihaa ka kaabaa ka kibbaa waliin filina. Miidiyaa kanarraayis tiktaakii fi feesbuukarraayis waliin arrabsina. Dubbiin kara lafaatii fi kara lafee deebisa amma. Haasawa keeysan garas deebisa. Nuti Oromoon haati teenya takka abbaan keenya tokko Booranaa Bareento Oromticha xabbootitti noore obboleeyyanii nuti. Arrabaa ilkeenuu wal dhawaaf wal dhabdan. Ijoolleen hogguu waa balleeyste jiraadhaa tolcha humna rakkoon qabu.